garuu maaliif akka biyya lafaa irratti ergame nu hin beekne wangeelallee hin jira jechuudha garuu isin akka keessatti Yesuus ergamaadha jettanii fudhatu haa ta'u as deebinaa jechuudha gara keessanitti fakkeenyaaf ergamaa akka ta'e hin dhalate moo hin uumame moo akkamitti akka Yesuus ta'e nu hin beekna isinillee beektu garuu jechuudha Rabbi eessa Rabbi hin dhalate moo uumaadha moo uumamaadha kan jedhullee seeraan akkasiin ibsan ifama waliin balleessellee kanarraan baanu ammat kana dura akkuma amma nuti dhaggeeffanne kana na dhaggeeffadhu daqiiqaa tokko na dhaggeeffadhu nuti fakkeenyaaf Yesuus nama yeroo jennu wangeelarraas quraanarraas kunooti bakka akkasiidha jennee finnee jalatti peestii goona yoo barbaanne kun amma fakkeenyaaf jechuudha Yesuus waaqa qabaachuu isaa mobaayilii irraa finnee sitti agarsiisne kun wangeelarraati jechuudha siif galee atis fidiitii nutti agarsiisi jenne akkuma nuti maal fideeshin agarsiisa bakkicha kitaaba irraati appilikeeshinii irraa dubbiste sanatti qabiitii nutti agarsiisi yoommoo appilikeeshinii irraa nutti agarsiisu ta'e fidiitii peestii nuu godhi gannuu gadhiisi si galee injira suura ala baqaraa kan jedhu irra hin jira dubbifadha maal ala baqaraa waan jaamu jiru Ahmad kata kanatu dubata nadisi Ahmad nadisi mkata Ahmad leave me alone just let me talk to her okay makansi love ida mo feneti just listen to me nada gefado khasa ujurtu love ida miti hadisa sana kitaba bufa namarra dhageyseti mo kitaba dubbisteti mo sarra fidde dubbise okay dubbiste nu garsiisa bas dubbisi hayya bakkara dubbisan guutu dubbise amma ani wanna gadudina amti katanga dubbisi nasi galcha wali dubbisi hadisa enyu ase Abu Hurairah damo Abubakar mo Uthman mo enu dubbisi maka isaati wachi dubbise amma isin dubbisati addicha dubbisati akkana gata jedhana indubbisu ofira ga dubbise na fitade indubbise jechuun jara ke feenat mee atummaan akkuma aqli badeetu nam tokko dubbise kun onin qaba jedhe lakkoofsaan qaba jedhe indubbisne namni kun dubbise tani yaaddani misgana akkana tana qabdan ga kuno ani dubbise maalik sigafa akkas sana waan soo jaasa on jirtu bas fitade sala simbe ati tan fidate tun beene muta nuti sammu qabna kijiba softa waan indubbisin afaan arabaan beetu hadis afaan arabii yoom dubbiste ustazi afaan araba maal afaan araba kijibni salpha naman debo bakara al-bakara isin dubbistani dura hadis amma mo al-bakara te kitani kami irrat jetu dandaaje jannatin isinni nama kana tanarata jetta Muhammad irrat kamin hojjettere jeesin ka natti ma jennani muslitti me shahi muslima boqonna jarana isi kana feenet waan argiten jarinatis isi fitaddetin ha dubbisetin ma isin diba dubbisin maali dubbisika ma na marakista mana kana zaameka dubbisi fitatte miti afaan oromotin dubbiste me an arabi faanin beeka orobi fa bakkatti si kan san fidi nu dubbisi ما نركزته أو في اللي ركزته يوكي جيب سير لقاه يوك أبادته لقاه خيس بازي دبسي ما أمته دلك أنا دلوقتي كجيبونا كانت تلوف أما فكين يا رجل أما الناري فكين يا لمثال نراديس دبسي ناري نارو بسيجون أرودا وبي دبسي جالي ناتيس لقاه ربي نقربا جرا ميتو كتشت تقول فامنا مرة قانك أمني كان akkam isin kan itti ragaasuun qabatin osoo fi keessanii dubbistaniin biraan ga'in maaliif jecha namaan deema. Maali wanni kana thank you galatoon. Namni jedhee fi lakkoofsa jedhee. Hedduu tokko nawwaamina nama qaanfachiistu dhugaa rabbii abbaan fedhee hadiisarraallee dubbatanii waan biraa dubbachuu danda'a osoo fi keessanii dubbistanii biraan ga'in kottee namaatiin hin deemina. Yesus waaqayyo nama jettan irra deeramande isin Nuti lakkoofsa guutuu si dubbisna gaa'e. As dilatesani wangela kan wangeli lama yette diram inna waaqayyo Yesus waaqa yette amma walitti buina kanu maraga kana lofi kanu maraga kana fidi dubbisi yoon dubbisne qabu jedhe gaafi bira man nagafatan dubbisa kana osoo dubbisna kam nagafatan gaafi bira aga isheen wanta sana dubbiste yookaan video as mul'istutti umaata kan dubbatina
abadan never Gaaffii biraallee irraan qeebaliina namni gaaffii gaafachuun beekne maal deebi gaaffii hadisa afaan arabaan ni qaba maal bana gaafatta arabi fayyoon isin dubbise isin hiike naan danda'an ni qaba obboleetito dubbisi ati afaan oromoo dubbise teemi dubbisi nama ragaa fidatee dubbisa nama ragaan qaba jedhu abbicha santu kijiba takka kijibsiisu takka dhugaatu namtichi sanitti dura fidata ragaasa sinillaan xiskisa sinillaan ta'e ragaan qabdu jettu sini kenne rabbicha raatiin haa dubbisaa jedhe. waan hin dubbisin guututti ati hin dubbisin akkamitti fudhadha dubbisime ati dubbisi aappii qabda aappii hadiisaa sani qabda jawwaala kees qabi jedhimme maal jettan ustaazi jawwaala sanas Maal qabi qaba? Ustaz aappii maal gabbuufate qaba? bakka irraa dubbiste sanas qabi sayyoo muslima sanas qabi mee as qabi nu garsiisi ka sayyoo muslim qabda jawwaala keetira in qabdu ma kijib dare isaa fute dhageetii jecha namarraa dhageesseetuma waan namni haasawummaa deemtareeti Ndoo namnatti meelleen wallahi dhuga akka atin dubbisin naan beek afaan kamiin dubbiste maal jedha maqaan hadiisa een hadiisni maqaan isaa hadiisa dubbattu kana kasee muslimin qabda abbi gabbuufatte afaan maaliitiin dubbiste hadiisa kana eenyuti haase nu kanne amma dubbadhu arra qabamte gareeti deemtu jirtu loofi tana qabaddaa jirana ganama namti gadda jettee sa'aatii tokko nu eeskisaa turtee jedhe ustaaz Awwal Qaasim galgalan qabamte arra uli akkam taatamee gaayeloof where you go kutte kuno nama biraa gaafatti namticha waan sanaa sa'e shame gartee amantii ofiitillee kanatti hin godhannu jechuun namni yoo hin beeknaan hin beeku namarraa hin dhagee jedha hin beekun jettuu ni qaba jetti dubbiseet gaargiin qabu tokkoon seenu barbaachise deemaa Koi carraa keessanii Quase, deemate quraanatti deemine quraanatti illee nama dhaabbatu ture kun haadhuma boqonnaa shanirra naa dubbisaa suuraa shanirra naa dubbisaa deemaati maaliif akka jecha dubbiseetuma isa waliin dubbisnaan qo'ee dhaabbatu tunaa xumuramtu tun hin qabu isin guututti haa dubbistu hin beekne gara kanas maal gochuu dandeessi waan hin beeknerra itti malee hin beeku jettu namarraa hin dhageen jettu dhugaa rabbi ijoollee warra kiristaanaa ofii keessaniiti dubbisaa bira ga'a. Waabisi waliin dubbate dubbatan. cameen dubbate iddoo inni fide kalaas ragaan qabdu malle faana dubbatta Habsi waliin dubbatan. kuntee namaatiin kadeemtu faana dubbadhu an sammuu kan keetiin of ta'ii jiraadhu gaafa sana dubbattan afaan Beektu ta'e maaliif akkana dubbattu hin beektanii isin iyyuu isin jedha anis ta'u waliin dubbachaa waan tokko waan beektanii qabda isin waan wangeelaa tokko isin keessa kaatanii hin beektu otoo waan wangeelaa beektu ta'e maaliif diiramaa Yesuus waaqa qaba jettu reessira teessan isin hin beektani boo waaqan qabu kan jedhu fideet immoo ishee hin beektu fidika maxaafa jaawwabii fi misgaanee miti waaqa jenni amanna malee Yesuus waaqa qaba isa barreeffame kaaddee kaa kana maal wabii kaaddeere innoo dhugaa dubbadhii taaraati dubbadha wangeelan jallisin asirratti fanii dhalootan dogoggorsiisna isin iyyuu hin beektani wangeeluma keessa tosin gaafatanii maaliif diirama sobdani isin iyyuu kan hin ustaazi beekne gaaffii ishiitiif deebii gaafadhaame amma dhuga ba'umsa ishii jala teessee nuuf haa baatu yeroo nurratti amma gubaa isumaan qaba irratti fita loofii teenya dhugumaan bakka sana dubbistee beeyta isin nufti naa dubbisuu qabu ustaaz isin naa dubbisa bicha naa dubbisa akkansi dhugumaan ati hadiisa sahih muslim gabbuufattee afaan oromootitti argattee dubbistee jirtamu yoomillee yookiin hanga isin naa dubbistanitti yoomillee kanallee isin gaafachuun dhiisu rabbi eenyurraa dhalate eessa akka dhufe kan jedhullee isin gaafachuu hin rabbiin dhalate namni jiru hin jiru rabbiin namni takkaan dhalate jiru hin jiru rabbiin dhalate islaama jiru hin jiru dhaggeeffadhu ati dhugumaan Alan maaliif ramada abadan in gaafata kana hun deebisne abadan sahih muslimin qabda ustaaz abadan in baatu warra what in milita malee Ustaz, what- hadiisa Abu muslim Muaz. in qabda rabbiin dhalchan dhalata ka jedhu isiniif haalaattu isheen isaa iddoo dubbiste sandisi osoo kana dabarsine dubbinsi kaanis wal faalleysa kana hadiisa dhugumaan kana sahih muslimin qabda dubbistee jirta Ani dubbisee jira. Ani immoo waan naan gaddeef naan isa irra dhiibee okay bareedu giiftii teenya nu dubbisi mee dubbisi afaan oromootitti guutuu isaa irraan hir'isini
dubbisan dirama sini dubbisa ture maaliif amma kana sini caqacaqa waan sini hin argine wallahi amma dubbisi hin dubbisi yoon qabaanne sin qabuu jedhe dubbisi obboleettii ta'u kalas baqayna inaan deebisnee moslas maal goota sinin qabdu jettan walumaan miliina firraa deeman atis hin qabdu hin dubbisne anillee akkamis deebisa waan ati hin dubbisin amma dhageetuma lakkoofsa kana barsiisan tokko Luqaas 16:28 jedheetuma deemu bakka sana osoo hin dubbisinan akkanumatti hin deemu dhaqee dubbifachuun qaba beektu dura akkasi dhufee nama gaafadha arra booda dubbisii lakkoofsan dubbisii akkasi gaafadhu yeroo baay'ee Yesuus ergamaadha jettu maal jettu na dhaggeeffadha kan nuummoo mirga qabna waan barree tokko sinirraa baruuf mirga qabna nu deebisaa kakaaltee ayilee gaafii hedduu gaafatee jira na barsiisa barachuu barbaadan see akkuma jara kana lamaan barsiifatan illee na barsiisa. No hin barsiifan eenyuun barsiifadhan jira barsiisaa miti yoomiin barsiisa jedhan barsiisota kiyyaa isin barattoota kiyyaa woomi barattoota Nuti kiyyaa sammuu keenyaan ofii keenyaa dubbisnee of taanee teenya deemna shookee Yoomiin luubaa ofii ta'e, keenya luubaa ta'e, maatoo yoomiin 27 luubaa ta'e, lakkoofsa 5 nuufaa dubbistu haa barattuun barsiifannaa qoyyaa maatoo 27 lakkoofsa 5 nu dubbistu. waliin yeroo hin qabu waabisi waliin yeroo ma hin qabu ustaas yoo barbaadde mana biraa bani Iddoo dhugaa jirtu dhaabattu kaa kanaaf. loobi ta'e iddoo dhugaa jirtu inshallah shir ustaas na dhaggeeffadha jechuudha dhugaa rabbi yoo barbaadde mana biraa mana kamirratti illee balaa inaan dhufa iddoo majida hunda isaallee innaa dubbistu inna barsiisu barachuu waan barbaadu jechuudha inni sababaan wabii fi misgeen waaqayyoo Yesuus waaqa qaba iddoo jettanittis immoo waaqa qabaachuu iddootti waaqa qaba iddoo jedhu sanattis kisa gannuu lakkisaan illee hin baranne jechuudha. Kana dhufte nu Yesuus waaqa jennee waaqa tokko jennee amanna malee Yesuus waaqa qaba jennee naman nu haalota dogoggorsiinaan jalateessan itti keessan dogoggortan feenatti moloobii teenya haasaa Na barsiisaa kan jette ergibeetti maal barachuu deemtareet? Hay. Misgaane dubbisii fi beeldooti Yesuus Kiristoos gara waaqa koo fi waaqa keessanitti ol fudhatama jedhe. dhaggeeffadhu ni dhaggeeffadhu ani gaaffii koof Maatiyos Yohaannis 20:17 dubbise Yohaannis 20 wangeela na barsiistu nan barsiistan wangeela nan barsiistan hin beektan eenyu isa taasisaa jirtu akka warra reediyoo faana Itoophiyaa tokkotti eenyu wabi eenyu haasaa jira misgana Ittiidha. sagalee dubartii adda Misgaanee miti. eenyu haasaa jira Ishee loobii kanadha. ma usul isira addoon ma gaafii kana khaturaatu hadiisa sahih muslimin qabda Ustaaz qo'isheen saaleen qabattee jirti. Ustaaz sahiha koo ijoollee musliimaayyuu hedduun hin qabani maaliif gaafatu turan? maal jette feena taatoo Anaafimmoo deemaa soorata ambiyaa lakkoofsa atis digdamii. lakkoofsa si hime namni sitti himee dubbadhuuf akkan dubbisin maal jette 20 takka maal dubbisette ayyee Haa dubbistu dhiisaa isheen maal jedha? suura 20 takka maal jette 21 lakkoofsa 5 irra naa dubbisa. maal jedhame waliin si dura hin jira quraana Na bira hin jira quraa abbiin sana bira hin jira. waan nabi Muhammad irraa haasawaan fakkaata Shoo waa'ee nabi Maal Muhammad waan- waan itti waa'ee nabi Muhammad irraa haasawaan se'a dubbisme ayyee warri tafsiira afaan waa qabdan suuraan ayaan shanaffaa kanii yaadadhu jedhanii quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhee hin jalqaba garuu yoon keessaa bayaqee dubbisee hin cufata yaaqee dubbisee deebiin hin danda'a yoo keessa na baase garuu yookiin haqanaa dubbisaa warra of tutaa qabatte. dubbisa jiran eenyumee kan qabu ka tafsiira waan afaan oromoo jawwaaluma kana na dura jira beektu ta qur'aana yoo qur'aana taate qur'aanni afaan arabaan na bira hin jira qur'aana afaan arabaa فلا اوكي بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر اوكي بل قالوا سنجدا نجدا النبي محمد اضغاث احلام جرى يا فان رمضان الدرب انا مت بسفيدا سرت غلافي ان جدنين نبي محمد قران نكوني كرتي اضغاث وانا ابجل استاذ واني فان رمضان الباسامه دبي سمين قبيت ما تو دبي سيا Yoon keessaa bayee garuu na baata sagalee hin dhaga'amu yoon quraana keessa gale. dhuguma waan nabi Muhammad ittiin dhufe ilaalchisee agartee keessa deddeebi'anii yeroo tokko abjuu wal makaa jedhaniin hiikoon hin qabnee jedhaniin jedhe nabi Muhammadin jaambar warra Quraysh warra ittiin amanini agartee abjuu wal keessa makamaa jedhan yeroo tokko immoo soba uumamaadha agartee hundeen qabuu jedhaniin yeroo tokko walaleeysaadha jedhanii siin jedhanii jedhaniin waan jiru irratti
gargartee kan dhugaa dubbatu yoo ta'e akkuma ergamoota duraanii mu'jizaa dhufan nutti haa dhufu ja'aniin ergamoota duraanii dhugumaan mu'jizaa dhufaniin nutti haa dhufu innis mu'jizaan akka Muusaa gartee ulee Muusaa fa gaala Saalifaa waan akkana kana faadha jedhaniin akkas maal jedhanii ayyee Oke, akhirat mali ogummaa isaanii jedhanii quraanni kun abjuu laaqamaadha maaliif jedhee quraana abjuu laaqamaa ta'e eenyu jedhe achuma Ni jedhes jedha. qaama lammaffaati jechuun dhugumaan waan nabi Muhammad ittiin dhufe ilaalchise keessaa deddeebi'an gartee ilaalchise quraanni kun warri gadi akkanumatti ta'anii gartee warri itti namanne abjuudha kun waan manaama abjuudhaan akkanumatti waan abjuu takka jedhaniini ummanni isaa. Erga akkas ta'eeti dhugumaa macheegaa erga Muhammad dhugumaa mache akka Yesus Kiristoos nu abdachiisetti karaan dhugaan jireenya ana jedhee Muhammadin abdachiisee jira moo? Amma asirraa laala abjuu miti waan asirraa maal Fanuma Araba kan dubbatan kana Qur'aana gartee Rabbiin Qur'aana yeroo buusu gartee bilisaan Arabiyyi mubiin Qur'aana ifa bahate afaan Arabaa gartee qulqullusan yoo ittiin dhufu kuni waan walaleessaadha abjuudhaan waan wal keessa makamee akkana jedhanii ummanni isa dura dhaabbatanii warri itti namanin waan jedhaniin san Rabbiin dubbachuu jira malee Qur'aanni gartee waan biraati jechuutti hin jiru maal jedhamee asitti maal rakkinni Qur'aana bakka sana jiru. Anuma achirratti Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat kam lagi? Akkuma isin ergamaa keenyattan amma Yesus Kiristoos waaqatti yakariin jedhee dhageessaa inni ani Yesus Kiristoos waaqa kiyya kan ani jedheefi Yesus Kiristoos karaan dhugaan jireenya ana yoo ta'e malee eenyu karaan waaqa jechuudha duba karaan waaqa jechuudha bari Yesus namni karaa dideen jiru karaa jannataati karaa Isa kanatti hin deebitu. Galmi moo eenyudha inni karaa? kaawwala fidatte kana ragaan kee maaliif bakka kana fidatte duraan inni gaaffisin gaafachuutti jira okay akkuma Yesus ittiin deebina dhaggeeffadhu feena takka loofiin ta'in akkiniin jedhe maaliif ati bakka tana suuraa 20 takka ayaa 5 maaliif fidatte maal ragaan kee maaltu raasin galiin erga inni laaqamaadha jedheeti akkasitti dubbateeti immoo eenyu dubbate rakkisa hin jedhaniini Quraan hin jedhaniin jee bar qaama lammaffaatti dubbachuu jira malee wayi nabi Muhammadii jee moo rabbii jee maal beekare Quraan irraa dubbisee malee iddootii jee eenyu akkami ammatti bakka kanatti hin jedhan jechuun amma takka feenati ni jedhan jechuun anaa jechuu jira moo nama biraas hin jedhe feenatiin hattu jedhan yoo jedhan anaa jedhe moo nama biraas hin jedhe anan malee Quraan keessa dubbisee gaa maal beekare akka eenyu jedhee maadha akhi afaan Oromoo dhaggeeffadhu siif haa galu dura afaan Oromoo ustaaz dubbadhaame kun dhagamaami eenyu irratti wal turtanii Inna kaamatti fuudhan. Indagaama jechuun waan biraa jechuun sun taane namoota ragaa fidatanii hin dubbisin abi lammataa Qur'aana bakka Qur'aana taatee adii sadaate uuma isaaniitti haa dubbisu akkasiin nabaram akkasi ofumaa fidatee haa dubbisu ofuma isaaniitti haa dubbifatanii eegisanii ragaa ofii dhiyeeffatanii achi godhan nuti hin deebi'u garuu maaliif akka kana naa hiikaa jeensi gaafadhe malee naa dubbisaa miti dubbifadhee ofii kiyyaati yaani Aye. Okay, akka gaafinan isin gaafadhu kana seeratti naa deebisa. Seeratti naa deebita walii galle yoo seeratti naa deebisan ta'e walii hin galle. Akkuma Yesus Kiristoos kun siif haa galu dura kun bakka itti Muhammad karaan jiraata dhugaan ana jee sin barsiise Qur'aana keessaa naa fida. وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم براتي أما سيفون قال لي بالقرآن بكتب بسؤال تجتنا متبوت لا إله إلا الله وحده لا شريك
له إن جدي له أنا جي الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هيا Obboleetti jalqaba waa tokko beekuu si barbaachisa. Qur'aanni ergaa gurguddaa sadii of keessaa qaba. إشارة Eeyyee siifin himaa dhaggeeffadhu. Ergaan tokkoffaa qisasa jechuun seenaa waan darbeef waan dhufu waan amma ta'aa jiru dubbata. Lama seera ittiin bulmaataa. Seera ittiin bulmaata kan waan hundaa achi keessa jira. Sadaffaa wanti Qur'aanni dubbatu waa'ee tokkichummaa Rabbi. Tawhiida jedhaman. Amma gaaffinati amma gaafatte kuni Qur'aana ati amma akka ragaatti dhiyeeffatte kuni waan inni dubbataa jiru kan jecha kana dubbate namoota sanarraa immoo kan dubbate Rabbidha. Siin balaa jira. Fakkeenyaaf إيه نمنا وبدو na dhaggeeffadhu dura na dhaggeeffadhu إيش دفعنا تمرا قاري فتايرو bayigaa karaa nagaa maa hojii seenteos bayi Miliki jedhani tartus. كريدو تنبتينا غازين بايكا. وانا نتنقى فتنا دي بساولي bayi hin dhaggeeffattu taanaan bayi maqaa waaqayyootiin mana kana si haa ifatu seexana sirra أنا taa'ee بيتنقى في أنس قافة تجنا دي ببدو يصدق أستاذ أحمد إنك أمامي dhagaam. mee haga ayata torbaatitti yeroo takkan dubbisaa fi yeroo hedduu bakka kana qabataniiti walii gad deddeeman waan ta'eef guutuma dubbisaa fi Akkasuma yaadanii obsaan guutuma isaadha dubbisaa fi suuraan kun suuraan biyaa jedhama kama nuti karaa oollu akki jedhu iqtaraba linnaas dhiyaatee jira namatti hisaabuhum jechuun qurmaanni isaanii wahum fi ghaflatin haala isaan daguu keessa jiraniin mu'riduuna garagaloo ta'aniin ayata Allah irraa jedha ما يأتي مسانيت النوف من ذكر جتشون قرص من ربي إساني براتي محدث جتشون هارا بوئين سارا وكانته إلا استمعوا إساني سلقفتني هال جراني التمالي وهم يلعبون على تبتنيني لاهية قلوبهم قلبي إساني دقتو يوكان أمو شاغلتو هالة تاتين وأسروا النجوى جتشون إسان قد كبتني ورثها زوان النجوى جتشوني إيشتي تاسيسانيتي وكان مكو إساني وقد كبتني ورثها زوان الذين ظلموا ورون لبوا في ميدان أين ورون لبوا في ميدان مشكتوتا ظلموا جوجو وري شركي أول ظلم يوجد من القرآن كيستي شركي مرة بوا وروني ربي توما كان جوجو ما الجدني هل هذا إلا بشر مثلكم السهرة جوجو فالفلت الأيتني وأنتم تبصرون هالا إسن إجانقرتني إجرا قال نجد نبي محمد أمو ربك يعلم القول جوجو نبيك جوجو في السماء والأرض سماوات أبدتي كيسته وهو السميع العليم إني إذا كان دقاته وهندا العليم كواهندا بيكوجي إذا سنامو بل قالوا بكثير أبرجين بل قالوا جتون أقومت إسان نجران جري لبوا في ميدان سون مشركون سنين أضغاث أحلام أبجولت مخمادا بل افتراه إنه ما ينك جبيجنا بل هو شاعر إنه ما يني ويلي ساراجنا فليأتنا بآية هنتفدوا إني بآية جتون دوبا معجزة ويوكان راجي وإلى نتفدوا كما أرسل الأولون أكم ورون الدرادا إرجمن سني قال ذكر الألتو وما أولى موسى فاك موسى فاتولين نساب فججنا بسنو تفدوا جنا ما آمنت قبلهم ربي تدبي سجرامة إن آمن قبلهم إنسان دور من قرية جندي أهلكنا أسي هلاكني أفهم يؤمنون سلساني آمنني أما حاجة فيت وسو آيات يوتفين معجزة يوسف تفين آمنني جل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نتنرجع سيندرتي إلا رجالا نوحي إليهم dhiirota gara isaanii beeksisa goone malee fasalu ahla dhikri gaafadhaa isin warra beekumsa qaba warra ahla kitaaba irraa warra kitaaba kennaman irraa warra beekumsa qaban isaan ajaju jira eenyuni mushriktoota san dhaqaati gaafadhaa in kuntum la ta'lamuuna yookaan beekne taate ergamtoonni isin dura nama moo malaa'ikaadha jedhaati gaafadhaa nama akka keessa hennaati moo kabiraati jedhaati dhaqaati gaafadhaa jedheetiin ibseef amma kanarraa maal rakkoon jira waan rakkoo ta'e isin haa dubbattu amma وجه سوا هم جيسي جراني سلاتا ميوا مركو سيتي يا دبتوم Dubbattu obboleetti keenya. guutuu dubbifnee fi
Wajji dubbadha amma Ustaaz Ahmad isintu dubbisuu beeka Ustaaz Abu Muaz illee akkasumatti wajjin sirriitti galchaa fi galatoom Ustaaz Abu barakallah. Muaz kanatu sirriitti galaa fi No fakkeenyaan godhee bar Ustaaz jechuun bakkuma kanarratti amma hattuu siin jedhanii feenatiin hattuu jedhanii yoon jee anaa jechuu jira ammoo waan nama biraa irraa dhageen itti himuu jira. Feenet miyuutii godhatteetti. akkasi mee haa dubbi Gaafachuuf qotteensiyaa. dubbattu amma bakka kanarratti yoo waan isin dhibee jiraatu mee na dhibee jettee haa dubbatu. Kana ani yoomiyyuu an Ustaaz bar yoo namni gartee waa ragaa fidatu ofii haa dubbisu namni ragaa fidate maaliifin isaa dubbisan? haa dubbisu lammata ufiin dubbisnaa iyyuu khalaas. Ufii Ay, isaa amma hadisa guutuu isaa. Sahih Muslim afaan kamiin argattee dubbiste? Eessarra dubbiste? Hadisa kana eenyu dubbate? Eessa argatte? Appilikeeshina kam qabdi? Nagarsi jedhe waan takka nu garsiifne. Gudiidha waan. Mataan dhukku abadan Mucayyoo amma duratti isin seente san bar. Mucayyoo amma duratti azaa isin gootu sani bar ganama sa'aatii gara tokkorra nu teessifte. Filadhu jennee ni eegne gaafattee dhufte. Gaafattee hoggaa dhuftu ishii lakkoofsa dogongortee jennaan lakkoofsa illee dogongorini hadisni ka akkanaati jedhee ibsee fi biraa deeme. Erga sani ammoo amma dhufteetiin ammallee sanuma gaafatti sanuma. Ganama ammoo kaan gaafii kaanillee naa galee jetteetiin deemti. Lammata akkan dubbannee fi bakka san ofii isiitii haa dubbistu. Hadiisa ebalu toolee sanadallee gaafannaa addunyu mana murtii nama Bukaarii seenu nama Musliimiin keessa seenu. akkasulee Sanadallee gaafannaa lammata. abbichuma mana murtii daddacha mana murtiitti yoo dhoyte ofii ragaa fidatte malee namni siin fidu ofii fidattee dhufta ragaa kee qabataman namni as dhufees ofii qabatee dhufu qabu. Lammata sanadaa gaafanna sanadumaa gaafanna sanada eenyutu odeesse abuun eenyu fadli eenyu kana yahyaan eenyu ibalu eenyu jenneeti lammata gaafannaa iyyuu. Anu qaraa'isu khalaas. Eega Musliimiin keessa seene maa qaraa'isu jabaman waa qaraa'isu. Afaan Oromoos Arabii faas guututti haa dubbisu. Ajaa'iba! Wallahi waan adda addaa. Akkasii maal godhani? Nuti afaan silaa wangeellee arra gartee kana uummanni Oromoo hordofu afaan Armeenikatti illee jiraate hin dubbisna abadan hin baranna hin dubbisna. Ayi maali rakkinne akkasii deema rabbisinii babaasu feena dubbiin sii galteemi. Taaptaap godhaaf mee wobiinoo hin miliite. Misgana. Mana kee siifaa godhu. Ahmadis maal cal jette nama garasamii kana ollaalu jira gara waaqa amma suuraa isaa kana irratti isi. Ustaaz kaleessa du'aayinaa godhaa jennaan diddan ijoolleen Sii godha. du'aayinaa gochaa jiru. Amiin. Aamen. Wabii teenya rabbiin haa badhaasu. Barumsa haa kennuuf, fayyaa haa kennuuf. Karaa ofii jaalatu. Karaa kanallee siin jedhu karaa Iyyesuus. Karaan sanuma karaa Iyyesuus sana. Mee sanuma rabbi si haa kennu. Gartee Amiin. obsaa siif haa kennu. Tan gartee murtii haqaa murteessu haa godhu. Amiin. Abbaa manaallee kan si jaalatu. Kan maatii tee jaalatu. Kan qabeenya qabu. Bareedaa. Kana hedduu jira bar. Walis yaa dammaru. Gartee ijaazaa hamtu ijaazaa sagaggaalummaa sirraa qabu. Gartee Amiin. kan yoo si fuudhu barbaada harmee teetiif abbaa kee bira dhaqee kadhatu. Wabii teessan tana. Abbaa yaatee wabii eenyuti? Wabii sabaati? Maqaa kee kunuu jabaa. Eeyyee. Marree harmee tee bira dhaqee akkasii gattaa'ee gaafatee gartee akkasii si fuudhu sana sitti haa kennu. Kan si badhaasu kan qabeenya qabu beekumsa qabu. Kan iddoo mana qabu gamoo qabu si haa kennu marree. Gartee atilleen akkasumatti teessa kabajjuu si haa godhu. Jiruu bareedduu si haa jiraachisu obboleettii toon akkasuma. Warra waa hunda baratu wangeelaas quraanas baratee haqa sana addaa baafatu rabbi si haa godhu. Waa takka mormee dhugumaan yoo ani akka garee kubbaa miilaa taate anumaa injifataa yoo taate waa takka garee deemnu hin jirtu beekaa dhugaa rabbi. Ani waan isinii dhaama yoo ragaa fitattan Ahmadirraa yoo waa dhageessan lakkoofsa boqonnaa yoo dubbata katabattanii dhuftanii jajaa ofii dubbisaa lakkoofsi ni jedha sana Ahmad dhugaa moo kijiba ani deema amma gartee Luqaas 6:12 dubbisaa yoon jedhe akkana jettee jira bakka sana osoo hin dubbisne akkana jetteettanii dhufina dubbisaa kijiba isirratti taate isin kijibsiifti yookaan isin mara deebiti bakka san dubbisaa ragaa qabatama irra deddeebi'a alalchaa bilcheessaa koottaa gartee afaan Oromoo kun nama galuu qaba jara keenya rakkisa jecha kaleessa dubbatame jechi waan dabreetiif waan keessa jiru waan dhufuu waladda gartee nyaachaan jiraa fi nyaadheen turee fi nyaachuuf hin deeman waladda ona hotte isin isan kasuma dhumattee bar hangasuma gaafii tokko isan gaafannaan namu hin miliqaa jechuu barnoota rabbi nu haa dabalu yoo baratan dhagi'a yoo barumsa yoo baratan haqallee baratan yoo baratan waaqallee adda baafatan jira keenya haqallee adda baafatan dhugaallee
Misgaana kana ma gooti dhiisisi. Isin wabirraa baratte nama dhiiftee matbaqa seenuu ee. Wabillee matbaqa seentu cal jettee huccuu waafattee cal jettee ciiftee nama deebitii bara raftee fa'a. Kanaan rakkisee miti. Komentii jalatti bataan jirtu ustaazi. Maashaallah. Rakeenya akkasii walitti Hayyee dhaamsan sinii qabu ijoolleen amantaa biraa immoo ragaa namni kenne qofa osoo hin taane ofii keessanii dubbisaa bira gahaati. Ajandaa misgana tarraa hin jaaladha. Naan dubbisaan akka naa jette amma wabii tana wanti kanne waa niin dubbifadha. Mee lakkoofsanaa kan aayaa quraana hedduu na gaafatte kanneefi deemii dubbisi. Luqaa kitaabban keessan irraas kanaa kun bakkin arge kana dubbisne deemee namni afaan Oromoo yoo beeke Amaariffa yoo beeke dubbifachuu qaba. Nama rakko achi booda waan isa rakkee dhufee barsiisaa isaa yookaan warra Islaamaatillee gaafachuu danda'a. Yookaan ofiifuun dubbisin ragaa hin qabne waan namni jedhe waan Abu Mu'aazumaa fi Ahmad jedhe waanuma Faarisii fi Cammeen jedhe jala yoo deemtan hin rakkisa jara keenya. Wangeelaa fi Quraana jala deema. Rakkisa. Way namni Quraana waliin dakku barsiisaan waliin dakku dhugaa Rabbi. Warruma ilmiin isaa xarafa raja. Warri amantaa biraa maal? Dhaamsaan qabeetu maa ta'e. Dhaamsaan qabaan jedhe. Yaani amantaa musliimaa irraa adda kataatan. Warra beente warra ortodoksii warra gaaffii gaafatan obboleewwan keenya duniyaa. Obboleewwan ilma namaa jedhe namummaa. Ummata waliin buusuu deemta. Ani immoo gaafa rabbisaan qajeelchu karaa ka duniyaa waliin taate. Baraka. Akkuma keetii kana kofolaanii yoo dhiisan irra jirti. Manni rakkisa. Waan Ahmad jedhallee Quraana keessaa waan Abu Mu'aaz jedhallee ofii keessanii buufadhaa. Akkasii fudhatina. Buufadhaa dubbisa. Fudhatina isaan isinitti qara'anii isinii hiikanii fi deebii isaan sirriidha jettanii fudhatina. Arraati fudhadhaa iddoo isaan jedhanii gaafadhaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Imam Shaafi jedha beekaa hayyuu beekaatu yooni waan inni dubbadu jedhe yoo gartee Quraanaa fi hadiisa faalleessa eduu danda'a deema jedhe hayyuu beekamaa addunyaa waan nam jechi nam jedhe coon fudhata namni gara haasaa kun haasaa irra haasa'uu danda'a ragaa jechuun guddoo haasaa ofumaaf wangeela dubbate Quraana kana ifumaaf hiikootti kan haasaa akkanaadha yaadni kiyya kan naa gara jedha eegu barattoonnis barattoonni yesu akkas faamanii sahaboonni akkas faamanii kan rasuula waan isaan hiikoo isaanitti kennan sirma fudhanna malee hiikoo namni irratti nu kennu jiru Quraanis nu eeganee jira wangeelin afaan Oromootu jira waan hiikoo biraatti kan jiru nama yeroo jedhe hiikoo biraatti kan dandeessaa namni namuma akka isinii kattisanii jechuudha nama jedhe namuma وهو العلي العظيم namni amma maashina konkolaataan qota abra wabi Afuuraan nyaatan daanii edda galgala kofalaatu. Koflaan indi afuuran jannata keessatti afuuran nyaate nan kofaalaan du'eetiin yaa jiran akkami namni akkasa namni foonii fi afuuraan jiraata maaliif jannata barbaannaawu yoo jiru yoo jannata keessatti nyaanne hin dhuyne hin fuune maal jannata maal godhuu deemna maal goota wabi Ani barabaraati maal daadhiin dubbachuun kun farshoo haraqee tanaa miti farshoo tana maqaan wal fakkaata malee tana masa karaansitu namni machaa'ee lafarraa obboleettii ilmoo ofiitu jira futanaa miti. Hayyee ani amma kaleessa gaafii kee tokkotu ammas ijoollee amantii eenyuti warri mana charichi mana kadhaa geessee farshoo dhugu sana eenyu amantii tamisa. Kalee qoflaaniin du'e sanirraa nama hin dhuganii aboo wangeelli hin dhorkan dhuginaa jira bar Paawuloos waa xiqqasho dhugaa jedhe malee Yesuus hin dhorge. Farshoo mana kadhaatti dhuganii hin dhorgamneeti wangeela kan jette bar dhugaa fi dawaan keessan jirtu machi keessa sakaraan keessa dawaan jirti sakaraan ta'e wabii akka nama godhu farshoon hin beekaniif jala keenya namni farshoo dhugee konkolaataa yoo feesin du'a bar bishaan dhugee konkolaataa yoo waan akka taatu dham'ee haadha ofiin beeku jaartii namaarra ce'a ollaadha rabbasha of rabbasha farshoon namni gartee
Machaa'ee namni gartee nagaa argatee hin jiru. Mataan isaa cufti caccabee osoo lafarra deemu. Ani kan hin jedhu jannata keessa tura miti Addaamii fi waan kan wal fuudhan kan nyaataa turan illee. Masganaa qofa. Ayya. Gaaffii diiramu maatii waan inni gaafatellee diiramu jalqabe waa'ee Addaamii fi waan Tigeera moo hin saasaa jirtu? Tigeera moo masganaa? Oh, akkuma sagalee tigeera kanaan jaaladha. Xuu jetti laal. Ummata baxxaanee jalaa saa'u kana hin dandeenyu sagalee isaanii. Oh, tigeera bakka itti argee jira reefu. Ahmed kophii Eenyu tokkorraa? Yaa warreen samii ilaalee laa suuraa isaa ilaalaa gara Waaqayyoo wallaalu jira. gadi jedhee deebinuu Yaa Rabbi uummata kana qajeelcheetu jira yaa Waaqayyo Iyesuus yooma dhufa. Egaa. Okay. Waaqni mul'atu takkaatu mul'an ijaanis hin argamu. Hin dhagamu sagalee Waaqayyoo. Isaan nu dhagaa malee kaa. Dhaqiiti Yesuusin gaafadhu maaliif ollaalte harka isaa Wangeela ol lallaalee gadis lallaalaa mee jedhee bara. ija isaatiin ol ilaalee yaa abbaa koo jedhe. Yaa abbaa koo jedhe dhaggeeffadha. Wangeela wanni irratti waa'ee eenyudhaan maqaan isaa du'e kana. Alaazarri gaafa du'aa kaasuuf jedhu. Ija isaa ol ilaalee gara Waaqaa ol ilaalee. Ani barataa isaadha waan hin ta'eef waan gara Waaqayyoo olaalaa ijji keessanis deebitanii gaddaan lafan ilaaltan ka jiru maal yaare? Eenyu kaasuu deemu tarree Waaqa ol laaltanii. Abumaa dubbiin hin barbaachisa. Sagantaa kalee osoo bashannanu jirtu laayittan dhuftanii kalee isaas. Nogguu hunda kunoo. Eenyu Waaqni Inni galgalaa garuu namatti hin tolu ni mana kiyyaa baay'ee taphachaa turre dhuga. ati nama olii waan isirraa barbaadu mana kee yeroon dhufe takka hin miliqan aan jedhanii beektaa guun aaree sanii boon qaba waan fadhan haa jedhanii akkasuma irra nagaa yoo namni tokko walii galuu dhabee bakka tan akkasitti bakka sanaa dubbisin jedhe ati numa dubbise akkasin jettu jechuun maaliif sodaattaati. Nama cammeen kalee guyyaan baatiin sadii fi guyyaan 10 fi baatiin sadii walqixa guyyaadhu ati kofaltee maafustoo akkam walqixame. Birri 500 birri 350 liqii nama kanneen ammayyoo 300 naa deebise walqixa jedha. Aqli akkamitun cammee waatiin kofalee bar. Sinkaneettu waan raajii tokko nageenya abumaas sinkaneettu dhaggeeffadha. Ani mana kiyyatti deebisu qaba. Sinkaneettu waan raajii tokko jira. Amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos inni Itoophiyaa inni addunyaa kanaa tokkodha. Tokko miti bara. Maaliif jennaan fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos dhaloonni Yesuus Kiristoos inni kan Itoophiyaa fi inni kan biyya addunyaa waggaa 8 wal gata. Waggaa 8. Warri kaan Jesus jedhan warri kaan Yesuus jedhan akkam walii galaa maqaan isaatu tokko miti. Maaliif qoy Yesuus isicha kan Itoophiyaa kanatti sirriidha moo isicha kan Nataan sirriidha. Kan adibna fincaan isaa qorichaa. Nataan fincaan eenyu qoricha jedhe isa. Abu Muaz Muhammad fincaan isaa qorichaa jedhe eenyu jedhe isa jedhame. Kottu edis sanjata ta'u kana kottu aseen sodaatini. Injiru barreessa koo hin beekan isa kanadhis iddoo tokko wallollee walii araaramne amma jechuun injiru bakka sana nu kan nu qaba kan dhufee kottu. Warri dhibbisadii fi 11 ettannaa qottame. Naa deebisee wabi Yesuus inni Itoophiyaa. Ana waan ta'e achi fagaate. Wabii deebisee. Ana boota Itoophiyaan beekuun dubbisnee madaafa keessa. Barri addunyaa meeqame? Barri addunyaa. Madaafa miidhaa keessa jira yoo ta'e naaf hin dubbisa. Dhage dhaloonni Yesuus bara gartee faranjii 2022 kana immoo bara Itoophiyaa 2014ti. Kun kana gaafiin ko. Deebis. Addunyaan aalamni kan itti beeku bara 2013 AD after the death of Jesus jedhan achirraa lakkaawwatan. Ka Itoophiyaa kun kamtu ka Yesuus kamtuutu sirri. Ka alamaati immoo ka Itoophiyaa bicha. Itoophiyaan addunyaarraa lakkoo. Tokko hin taane guyyaansa. Waggaan samaaf wal caala. Kotte. Siin wabiin isa maka. Siin miliqsisa wabii atis. Miliqsee. Usee saree
والله وبي مسكين أبر أستاذ إيسا عامل مسكين إيه تون يا ده أكلي تيجي تسموه مية دبار لما أنا تكون سري مثلا في إثيوبيا سري مو الدنيا تسري كنا قافتي تكا نعم نعم أبيت يرو براتي بقول قلقلة كنا قافت يا أستاذ إرقمت وفتنا جونا دبسو دي سيدو ماتيا أتيجان إسلام وسنجت شديمان أكاد بكات سين جولين جدور أكاد يركين يوسي ده يتجه قافتين أرين تينيا ميت إسلام مال أنا فرماتو ما ده بيجرا يبغى بين كريستانا جنة أنا لين تدابي بو كورسي نادا نجيان جرا داني لين تدابي ندابي وابي نجيان جرا تسجين ديم نجيان نجرا داسني نجيان جرا دا ummata Yesuus itti namanne kana nu dhamaasanii ummata Yesuus hordofuu didee nafsiyyaasa hordofuu kana. Maal jechuudha jeetaayeen Yesuusitti amanaa hin jirru nuti. Wallahi itti amanaa hin jirtan. Itti kan amanneetti iyyuu ka maal jetta keessa keenya keewwannee Yesuusitti kafartanii jirtu. Itti amannee jirra. Egaa meeqa ittiin eeggeeffata? Ani itti amanee jira Ahmed. Ahmed. Tole. Gaasha Ahmed bayina. Eeshi giiftee muudha. Koi gaaffii takka sirrirraa qaba. Maadhiinuma rakkate gaaffii qabdi. Jannata keessa nyaanni dhugaatii faarsoo wanni adda addaa hin jira fuudha heerumni hin jira jettan silaa duuti maaliif barbaachise iyyuuqa? Maaliif duu? Galatoon. Achi keessatti moo asirratti? Achi keessatti moo lafarratti moo keessatti? Waan asirra jiru hundumaatti ergaatti jiraata jechuun barbaada. Guyyaa qiyaamaa sanii sila wanni as jiru sila hundi wajjin jira. Maaliif du'a namni? Du'uuti kun maaliif dhufe? Galatoon bifaan. Akkana jedha Rabbi Quraana keessatti inna Allaha laa yus'alu ammaa yuf'alu wa hum yus'aluun. Rabbiin waan hojjete irratti hin gaafatamu garuu garboonni isaa waan hojjetan irratti hin gaafatamu. Kan du'a kana taasise Rabbidha. Du'a kaafamu kan taasise irraa dubbisiif isin jedha. نمرك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جدان أيه يا بابسي مش دين فلين بدون سبب 8 minutes سورة الملك Ala kita aja sila na dem sana mo. Si dem sa meg kada. Wali. Aye. Sabar ni. Sa galesa. Sabar Ya barre si bahasa jira Quran rati. Video tini si mul'isa obse. Sabar sarfe. Obse gadde. Miskin ada sagale na dem sara. Miskin nam jette badde ti de tire. Injira bi. Sad. Imulata. Imulata. Arabi fansi imulata. Indebiti. Debisini sagale ti de debe. Ustaz sinika fi kalas ani nambati. Jechuma gartee maaliif duuti jiraattee kan jedhu duuti jiraachuun uumama rabbiiti rabbi uume du'aasi duutinis jireenyinis dirqama rabbiin waan dachiisa mi'aa hundeettee rabbi gaafachuu dandeessu akkuma ta'etti maadhaa dhiira na gootettee maa shamara na gootettee gaafachuu dandeessu waan inni karoorfatee inni uume takka duuti waan inni jiraattuuf qormaata kana booda namni eenyu keessantu hojii gaarii dalage jechuudhaaf rabbiin du'a fide. Amma fakkeenyaaf wobi mana barumsaa tokko ilaa kutaa 12 deemtee yoo xumurte boodarratti maaltu jira qormaan hin jiru. Sinitti deebisaazi ma gaaffii madeebii gabaabaa ammoo namni rabbiin gabbaruu fi namni hin gabbarre adda bahuudhaaf jettani. Nama kan adda baasee jireenya saqannoo.
Jiraachuu. asirratti gana guyyaa xumura adda baa namni hundi malee eenyutu arra beeka nama addunyaa kanarratti arra namni kun nama warra jannataati warra ibiddaati ta'u akkam beektati. Hin beektaa? Qormaata gana dhufaa bara. Yaa jechuun duuti jiraachuun dirqama. Akkuma mana barumsaa tokko waggaa tokko guutuu barattee guyyaa xumuraa sana qormaata fatanaa teestii namarraa fuudhanii eenyutu bee dabaree eenyutu waddaqee eenyu kufee dirqama manni barumsaa miti. Hojii addunyaa kan rabbiin si fidee uumamtee shamara si godhee ergamoota si ergee eenyu ergamoota kiyyala deemee seera kiyya eenyutu hordofee eenyutu hordofanii rabbiin adda baasee kaan jannata kaan azaaba adda galcha dhumatti hin qasum. Maaliif duunaa kan jedhamu rabbiin gaafachuusan. Guyyaa boruu gaafattan. Guyyaa isaa argitan. Hin jirtu hin dhaggeeffanne lamma. Ajaa'iba. Duutii waan ni jiraatteef. Eka rabbiin ibiddaa fi jannata qopheessee miti. Addunyaa mataan irrattuu namni seeraa biyyi diige mana hidhaa deemaa miti jara keenya. Rabbiinis nama isa faalleessee ergamoota faalleessee hojii inni itti erge seeraa fi heera inni itti erge sana hin hordofin gartee baratee jalan deemin hin hojjetin hin dalagin innis ibiddatti isa galchaa jalana. Kaan namni gartee karaa dhugaa kana waan hojii ergamoota rabbiin ergamoota adda addaa erge sabunda keessa kana jala yoo hordofte guyyaa san milkootaa jechuudha. Duuti akka qormaataati fatanaa eenyu kufee eenyu hin dabre guyyaa san dhugaa fi darree adda ba'a. Dirqama. Kanaaf duuti kanaaf barbaachisee jechuudha. Dirqama barbaachisa. Addaan ba'a guyyaa xumuraa san adda baasuuf fuula waaqayyoo dhufta. Duutu malee fuula waaqayyoo wayii dhufta. Hin dhufta. Jedhani namni guyyaa qiyaamaa yookaan guyyaa murtii guyyaa firdiin kennamu sanii addunyaa kanarraa namni hunduu erga du'ee dhumatee immoo osoo namni du'ee hundi ilmi namaa ka du'an dandamne hin jiru. Waan lubbuu qaba bineensonni illeen hundi isaa du'a dandama. Hin dandamu. Akkas hin jenne namni silaayi tokko yoo du'e tokko dhalataa tokko yoo urmiin isaa hin dhuma ka guyyaa dhumuu dhufa. Akkamitti wal qixxaaree Afu hin dhuma guyyaa dhumuu dhufa. Addunyaan tun bara miti obboleettii too amata miliyoona jiraatanis tiriliyoona jiraatanis guyyaan dhumaa hin dhufa. Ati dhumattuun amannee chokkus amantiin qabdu jechuu bar yoo guyyaa xumuraa sanitti namanin. Akkas jechuu kiyya miti barama yaada kiyya na hubadhaa dura. Jechi Sadaamas abbas seenya fila ganama galgala irra turre. Erga addunyaa kanarraa namni dhumateedha moo kan Qiyaamaan dhaabbatu guyyaan xumuraa dhaabbatu. Wayyaame abumaal addunyaa kanarra osuma jiraatu osuma dhalatu dhufa. niin gaafadha wayyaa. Osuma horuu wal horuu dhufa. Ormumbaa garri afu. Abumaal. Gaafii isii irraa maal jijjiirta ree? Isa niin gaafadha. Yesuus Kiristoos deebi'ee kan dhufu firdiidhaa fi osoo warri kaan dhalatanii immoo erga lafti kanarraati waan hundumaa xumuratee. Osuma namni jiru dhufa inni nu gana du'a. Akka hantiititti gaafadhe. Namni jiru Guyyaan xumuraa addunyaa kanarratti guyyaan xumuraa dhaabbata gana du'ee fuula nama hundi bine fuula. Ebi dubbadha ustaata abbaasi. Obboleettiin keenya isheen gaaffii gaafataa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ustaaz Abbaas. Manni keenya waliin kiristaana lakam jirtan fayyaa keessaa ni keessan. Jirra ustaaz Abbaas alhamdulillah rabbil alamin. Obboleettii keenya maqaan keessi jedha gaarta. Galatoom gaaffii tati gaafatte gaaffii bareedaadhaan jalqabanii rabbiin waan hojjete irraati hin gaafatamu. Gabroota isaatu waan hojjeterraa gaafatamaa si jedheen ture. Rabbi isichaa du'aa fi jireenya uume sanadha. Quraana suuratul mulk irratti kan kun dubbatame jechuudha. Isa jiruu fi du'a uume sanadha. Jiruus kan uume isa, du'as kan uume isa. Maaliif uume isa jedhuu fi waan barbaachisuufidha. Kan duunis jiruunis jireenyis uumame jechuudha. Akkuma ustaaz Abu Muaz si ibsanii fakkeenyaa fi wanti ilmi namaa duniyaa kana yookaan biyya lafaa kanarratti dalagatu hamtuus ta'e gaarii miindaa guyyaa boorii inni ittiin argatudha. Miindaa guyyaa boorii inni ittiin argatu suni du'aa boodadha. Du'aa booda اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Boqonnaa 24 lakkoomsa boqonnaa Luqaas miti Qorontos tokkoffaa boqonnaa 15 lakkoomsa 24 hanga 28 Waaqayyoon Yesuus irraati aangoo hundaa fi aboo hundaa erga fudhatee deebi'eeti dhumni in ta'a. Dhumni biyya lafaa irraa raawwatamaa jedha.
Sigalee dhuma sana booda ilmi namaa inni waan gaarii dalage gatii gaarummaa isaa sin argata. Okay, you come first. Inni waan gaarii dalage dalagaa waan dalage sana argata. Inni waan hamtuu dalagesi dalagaa ammeenya isaa sana argata. Maaliif warri gaarii dalagdan abbaa koo isa waaqarraa dura dhaabbadheenanii ragaa isiniif ba'a. Warri waan ammeenya dalagdan abbaa koo isa waaqarraa dura dhaabbadheen ragaa isiniif ba'aa jedhee dubbate. Wanti kun hundi du'a boodadha kan inni ta'u. Akkuma barataan tokko barattoonni hunduu barnootaaf kan isaan mana barnootaa seenani. Garuu barattoonni hundi kutaarraati gara kutaatti yookaan immoo secondary school irraati gara universitiitti darbuu hin danda'an. Qormaata sana waan kufaniif. Sababaan qormaata sana kufuu isaanii maali? Oika. Atoo mursiisi. Inni callalli aduuti callalliidha inni bira haa dabarru. Isa lammaffaa naa deebisaa deebii lammaffaa. Abu Ustaaz Abu. Duuti callalli miti. Callalliin du'aa booda. Callalliin eega du'aa kaan booda. Callalli dhafii jechuudha. Yaani namni du'uu fi callalli kan adda nama ittiin adda baasuufidha kan namni du'ee deebii dalagaa gaarii jitu ittiin adda baasuudha. Walaa deemnu misgaan namni tagaafatte. Misgaan namoota geedha. Tigeedha. Okay, tige tokkoffaa ilmi namaa kuni akka gaafa aadamuu uumameerraa imalturra jira. Imaltuu jechuun beektaa karaa deemaa jira. Kaduu illee hin dhaabbanne agarsiisa. Duuti bakka xumuraatii miti. Hayaatul barzakha jedhaniin. Barzakha jechuun jireenya duniyaarraa illee kaachi bahe aakhiraallee kan gahin. Jiddu galeessa jechuun. Waggaa miliyoona jiraate miliyoona 2-3 jiraate ka achitti hin dhaabbanne achi booda jireenyi biraallee achirraa ka'anii jiraatu. Fakkeenyaaf waa'ee Yesuus alayhi salaam kaaftee turte. Dhufiinsi Ciisaa alayhi salaam osoo duniyaa kana gubbaadha malee yeroo xumuraatii miti. Achi boodallee duniyaanuu jirti. Zamana boodaati. Inni ta'aa keessa dhufiinsi isaa akkuma suuraa Zuhruf. Akka keenya walitti makina. Warra barsiifni himaa jira. Akka nuti amannutti akka suuraa Zuhruf keessatti maal jira? وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. Dhufiinsi Ciisaadha. Ciisaan samaa'iidhaa bu'u mallattoodha. Qiyaamaan dhihaatuudhaaf mallattoodha. Qiyaamaan dhufuu saniif immoo shakkiin tokko hin jiru na jala deemaa kanaatu karaa sirriidhaa jedhin jedhee rabbi nabii Muhammadin jechuun ummataan akkana jedhee itti hime. Mallattoodha jechuudha. Achi booda duniyaan hedduu jira. Ammootuyyuu kan namni firdi guyyaan firdiidha. Duniyaa gubbatti osoo hin taane gaafa dachiin tunillee ni diigamti akka ittiin fuftu. Samaa'iin nuti ollaallu kunillee ni diigamti akka ittiin fuftu. Jireenyi bara baraa kan jedhamu duniyaa kana gubbatti osoo hin taane duniyaan kun guutuun diigamtee achi booda dachii biroo irratti. Akkuma rabbi nun jedhe yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samaawaatu matwiyyaatun biyamiini. Guyyaa dachiin tun jijjiiramtu dachii birootti. Samaa'iin tunillee mirga rabbiitti gaafa maramteetiin hin deebituu jedhe. Samaa'iin tunillee ni maramtee jechuudha ganaan baddiisillee. Samaa'iin tunillee ni baddi. Addunyaan dachiin tunillee ni baddi jechuudha. Akkasani guyyaa san jechuun guyyaa murtiidha gaafa duniyaan tuni badde xumuratu argama duniyaa tanaaf akkuma mareefu Ustaaz Ahmad jedhani xumurri ni jira xumura jira addunyaan tuni xumura qabdi garas qabdi xumuras qabdi jechuudha walumaa galatti gaafa xumura san itti galuufiyyuu karaan gabaabaa jira Ustaazi karaama gabaabaa jechuudha waan diinarra jiruyyuu amma waan quraanaa maashaallah sinu dubbattanii ture sinirraa jaallatu Waaqayyo waan hundaa miila Yesuus jalatti walitti qabee Yesuusiin immoo Yesuusii fi waan miila Yesuus jalatti walitti qabe hunda miila isaatiin irra taa'ee achi booda dhumni hin ta'a jedhamu. Dhumni hin ta'a. Qoy tokko takkana dhaggeeffadhu obboleetti karaa gabaabaatti nutti godhanii. Akkasitti dhumni hin ta'a. Dhuma. Waa'ee dhumaa immoo dhumni maalidha asatti jettee yoo jettee gaafatte ta'e dhuma biyya lafaa. Dhumni biyya lafaa immoo maali yoo ta'e Maarkos boqonnaa 13 lakkoomsa 32 irratti Yesuus waa'ee guyyaa boorii gaafatamee jechuudha. Gaafatamee guyyaa sana guyyicha ergamoonni Waaqayyoollee hin beekanii. Ergamoonni Waaqayyo warri Waaqarra nam tokkollee hin beeku jedhe. Ilmis hin beeku jedhe. Waaqa qofaatu beeka guyyaa sana. Abbaa qofa yookaan Waaqa qofaatu beekaa jedhe. Nabi Muhammad illee alayhi salaatu wassalaam
malaayikaan Jibriil dhufee isaan gaafatennaan maal jedhani? Baay'een itti dhageessisaan jiru. Sagalee kudha gaafatu ustaasi. Nagaratti hin dhagahamu. Malaayikaan Jibriil illee dhufee Nabi Muhammadiin qiyaamaa yoomidha jedhee isaaniin gaafatennaan alayhi salaatu wassalaam isin biratti dubbachuun kanatti ulfaata. Isinitti fufaa hadiisa kana ustaasi karaa magabaabaa akka galuu fedhiin. Galatooma jazakumullah khairan. Abbeekum qabaadheen hin beeni. Haa taatu inshallah laali amma waan Ustaz Ahmad jiran irratti akkuma amma Yesuus alayhi salaam jedhe guyyicha san guyyaa xumuraa san ilmi illee hin beekuu jedhe dubbate. Ergamoonni waaqarraallee ilmi illee hin beekuu jedhe waaqa tokkichisan malee. Akkuma kana waanuma kana fakkaatu Jibriil alayhi salaam yookaan Gabrieliin dhufee Nabii Muhammad nama fakkaatee jechuudha ummata keessa taa'eeti nama waan beeyni fakkaatee itti dhufeeti yaa Muhammad akhbirni anil islaam jedheen mee islaamummaa irraa naa odeessii jennaan inni himaniif mee iimaana irraa naa odeessii jedhan inni himaniif ihsaana irraa naa odeessii jedhan inni himaniif achi booda akhbirni an saa'a jedheen mee qiyaamaa irraa naa odeessii qiyaamaan tuni yoomi xumurri guyyaa duniyaa kanaa yoomi jennaani atiin na gaafattullee aniin ati gaafattullee anaafatillee waluma qixa jedhanii Jibriilin jechuudha. Aniin ati gaafattus anis waluma qixa jedhanii hin beekumsa qiyaamarraa atillee hin beektu anillee guyyaa xumuraa san hin beeku jedhanii riite guyyaa xumuraa gaafate jennaani mee mallattoo isii naa himi hayyee jedheen jennaani waan tara al-hufaata al-uraata ri'aa ashaa yatataawaluuna fil bunyaan ati arguudha nama hiyyoolee tokko kareete ifatan kan luka qullaa deeman kan qaamallee qullaa deeman qabata kan qabne yeroo xiqqoo keessatti duroomanii fooqii mana kana ijaaranii jaarmaya fooqii keessatti kan wal dorgoman ati arguudha. Ammallee anta lidal amatu rabbataa jiraniin gabrittiin gooftaa isii dahuudhaa jiraniin ammallee mallattoolee qiyaamarraa qiyaaman dhiyaatuu irraa jechuudha. Xumurri duniyaa kanaa yookaan goolabbiin duniyaa kanaa dhiyaatuu irraa mallattoon kana ati arguudha. Namnummaan yeroo dhiyoo waggaa 15 dura hiyyeessa daaratti ati isa beektu kan yookaan tiishee namaa galee namaa hojjetu kan uummata kan qabne kan luka qullaa deemu kophee na jamne jechuudha dhabarraa uffata illee omarge uffatee deemu yeroo dhiyoo keessatti duroomee fooqii irraan kan ijaaru abbaa biliyoonaa maal jettanii intiriliyoonaa ta'uu ati arguudha. Kun amma maalirree jecha Nabii Muhammad sanii amma fakkeenyaaf waan sanirraa waa hedduu argaa jirra ofii keenya yoo miti nama yookaan ati waggaa 15 dura ati hiyyummaa isa beektu gaarra dureessaa meeqa kamtu jedhu waan kana dubbatanii jechuudha. Guyyaa xumuraa walumaa galatti ni akka jiru jechuudha. Walumaa galatti wanni kana kaafne guyyaan xumuraa suni akka jirudha. Addunyaan kun xumuraa akka qabdu goolabbi jireenyi barabaraa ka jedhamu yookaan jannata faazaabni ka jedhu achi booda eega du'aa kaafamanii booda jechuudha. Du'arraa ammoo duun achi nafnu ni kaafamna cufti kenna jechuudha. Achi booda jannata faazaabni eega du'arraa kaafamne booda guyyaa tokkicha kaafamiinsi namaallee mooyyuu yeroo takkitti daqiiqa sakandii takka keessatti jechuudha. Wanni hundi ka jiraatu sakandii takka keessa akkuma rabbiin jedhe quraana keessatti maa khalqukum walaa ba'athukum illaa ka nafsin waahida. Uumamiinsi keessan isin uumuu fi du'arraa eega duutan booda du'arraa isin kaasulleeni akkuma lubbuu takkitti kaasuti jedhe du'arraa akkuma takka wanni ulfaatu hin jiru. Sagaleen dhagahamu? Hin dhagahamu ustaazii dhagahamaa jira. Waan akka walii galatti xumurri qiyaamaadhaa xumurri dunyaadhaa akka itti argamu malaayikaa Asraafiil jedhamu jira. Malaayikaan kuni ammallee guyyaa har'aa kanallee xurumbaa afaanii qabatee dhaabbata. Ammallee qabatee dhaabbataan maal eega afuuffii eeggata afuufi ajaja rabbiirraa eeggata jechuudha. Ajaja rabbiirraa dabru eeggata afuufi jennaan afuufumaaf jechuudha. Wantoonni xurumbaa yeroo takkitti afuufe wanni lubbuu qabu guutuun isaa ni dhuma tokkicha illee nafu malaayikaa ta'e malaayikaa illee ni dhuma jechuudha guutuun isaanii ni dhuma.